Akkuma hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam turtan egaa keessanii annaga galata rabbi warroonni haaraa dhuftan anaa dhufu baay'ee namoonni dabalamtanii jirtanii haaranii anaa dhufu har'a uffata aadaatiin faayamee bareedee dhufee jira na lakiitu kaa innaa uffata aadaa namni gaafa uffata aadaa uffate ima bareeda fungeellee feeti waan mafeete ta'e anama fungeen na caaltu fokkattoon na caaltu hin jiru garuu har'a uffata aadaa waan uffadheef narra bareedee jira innaa har'a uffata kana waan uffadheef qabaa seenaa uffata kanaa isin himuu barbaada dhugaa rabbii jechuun uffanni kun qallaaliin jaaladhu baay'ee bakka irratti du'een ol kaa'aa yeroo uffata kana bara 2016 keessa kan uffata aadaa kana bitadhe jechuudha. Duraan dursee ani biyya Arabaa biyya Beerut hojjedha ture. Biyya Beerut waggaa 2 hojjedhe gaafa biyya galuuf anaa biyya galuuf kalaa'utti irreechatu jira. Galuu jechuun ganaadha ji'a 4 minamina tafe jechuudha. Innaa duraan biyya alaa taa'ee irreecha kana yeroo biyyi deeman baay'een hawwatu. Gaafa biyya galee bakka irreechi ji'a 4 booda hin jiran yoo jedhan bakka ani biyya alaa deebi'ee deemuu fi yeroo dhiyootti yaaluun jedha sababni isaa irreecha kana ji'a 4 eegee deemu malee hin jedhe bara 2016 bara uummanni biyyi lammiin keenya dhume sanaa jechuudha. Innaa uffata kana namannaa hodhisiise baay'ee waan hin jaalladhu jechuudha. Uffata kana namannaa biti jechuudha. Innaa uffata kana bitanii maal jennee irreecha deemne jechuudha. Seenaa uffata kana baay'ee garaa na nyaatu jechuudha uffanni kuni. Makiinaa kireeffannee irreecha deemne. Innaa warroota makiinaa kireeffanne keessaa namni eessa buutee isaa dhabne jira waan isin ajaa'ibu warri ganama waliin baane jechuudha guyyaa sana. Innaa lubbuun namaa guyyaa waaqayyo jedhu qofa kan baatu. Isiniif gala maaliif isiniin jedhe beektanii anis guyyaa sana achitti lafa dha'een ture yeroo wannaa tokko sana aarri isaa funyaan koo seenee baay'ee rifadhee lafa dha'een ture. Innaa kanaafin waaqayyo gaafa jedhe qofa namni kan du'u lubbuun namaa jechuudha. Silaa warqiyyoon har'as jecha naasoftu ture. Ana na rukutanillee maalii miti. Garuu yeroo tokkofamu naamna rifadhee funyaan kan koo aarri funyaan kan koo galee innaa ijoollee jimmaa tokko kan olla kaasanii maal bishaan faanatti naqanii maal tureenna seenaa baay'ee garaa nama nyaatu. Guyyaa san namoonni mana waliin baanii du'anii gaafa nuti fayyaa gallu ammoo baay'ee namatti dhagahamu baay'ee garaa nama nyaata seenaa baay'ee seenaa yeroo hunda baqa yoo uffata kana uffadhe jedhu isuma yaadadha yoo uffata kana uffadhe jedhu guyyuma sana yaadadha sababa kanaaf uffata kana yeroo baay'ee uffadhu garuu miiceefaa shaanxaa keessa kaa'a dhugaatti hin jedhaati yoo uffata kana hin uffadhe jedhu warruma gaafa sana jetti dhumitu jakoo dhufu baqa baay'ee tokko jechuun garaa koo baay'ee kun na nyaata jechuudha uffata kanas gatuufillee baay'ee garaa na nyaata sababni isaa guyyaa sana uffadhe lubbuun kan koos warroota ana wajjinis lubbuun keenya baanee waan jiran bakka uffata kan akka waan in jaaladhas yoon uffachuu barbaades guyyaa sana yaadadha jechuudha warroota guyyaa sana dhufanna uffanni kun ana biratti seenaa guddaa qaba. Uffata guyyaa san irreecha bara sanaatiif bitamee uffatamedha jechuudha baay'een jaaladha. Innaa guyyaa sana beekta namoonni baay'een rifatanii harmeen kan koo rifattee bakka jechuun guyyaa san waan jajjaruuf yeroo baay'ee qalqalin jedha. Innaa bakka intalli kan koo duute jette bakka intalli kun ala duute manaawna jette harmeen kun yeroo dhibbaa fi meeqan irratti bilbiliin hojjetu neetworkii akkuma beekamu neetworkiin cufanii turan jechuudha. Guyyaa sana jechuudha. Innaa baay'ee guyyaa baay'ee nama dhukkubsuu fi guyyaa baay'ee rifachiisaa fi bakka maal akka jedhan jechuun miira sana yaadadhu beetanii ammaan yeroo san xiqqoonnan maal jedhama afaan arabiffaatiin yeroo duuktan yeroo fakkeenyaaf ala dhaabbattee aduun sitti bahu akkami jettee falfan dhooftu naamun bakka akkasin ta'e beetanii gaafa sana jechuudha miira sana baay'isee yaadadhu namni kun walirra bahee maal innaa maal jechuu barbaadan beetanii biyya keenyaaf yeroo hundayyuu waaqayyoon ammas bilisoomni jenne malee bilisummaan hin jiru lammiin keenya dhumaatuma jira. Innaa ani erga gaafa saniiti keessa kootiitti wanni oromummaa cimaa deeme an dhugaa isin jedhaati gaafa irreecha irraa qabee an keessa kootiitti wanni oromummaa cimaa kan deeme oromummaa jechuun san duras oromummaa kan kunan jaaladha garuu diiteel keessa seenee jira miti siyaasaa ani Itoophiyaa miti minamina jecha jedhu baay'ee hin jedhu ani yeroo baay'ee bakka namni kamuu nama maaliif
hamma kana waa'ee siyaasaa keessa gala ilmi namaa maaliif tokkummaadhaan hin jiraatan kalaas hundi keenya Itoophiyaawidha minaamin yaada jedhuun qabaa ture jechuudha. Garuu gaafa sana wantoota adda addaa irreecha deemee achitti anis kufee lubbuun kiyya toon bahin garuu waaqayyo gaaf sana waan hin du'iniif lubbuun koo bahee gali malee obboleeyyan kiyya immoo waliin manaa baane dhabee waan hin galeef lammii Oromoo baay'ee waan hin dhabeef ergaaf saniiti Oromummaan koo sirriitti cime lakkaa Oromoon wanti iyyuuf dhugaa qaba. Lakkaa Oromoon dhugaa qaba. Lakkaa Oromoon dhugaa qaba hin jedhee bakka gaafsan sababa Oromoo taniif qofa akkasitti ilmaan wanna gubbaarraa nuti tokko sanii akkasuma gochuun isaanii nuti waan Oromoo taaniif malee sababni wanni namni guyyaa san ija kootiin argee namni waa balleessee hin jiru. Hunduyyuu sirbee dhiichisee maal jechuu malee namni waa balleessee hin jiru. Sanaaf ergaaf saniitti Oromummaa kan koo cimsee baay'isee waa'ee siyaasaa miidiyaa irratti illee dubbachuu baatu keessi koo intinidha. Keessi koo bakka jiraa miti injira bakka keessa koo jechuudha akka duraanitii miti. Innaa duraan otoo irreecha isiniin jedhu kan hin deeminiiti jechuudha. Guyyaa sana achi irreecha deemee waa baay'ee argee Oromummaan cimsee isiniin jedha waan guyyaa sana ta'e isinitti himuu hin danda'u kabiraan mootuu akkuma isiniin jedhe ganama makiinaa kireeffanneeti irreecha kan deemne nama jaamoo torba taanee deemne bakka achuun waan rabshaan jiruuf waan adda guggulufneef dura akkatti harka wal qaqqabannee deemna turre wal harkaa babbanne yeroo wal harkaa babbannu ani koobaan afuuseetaniire kufeeyyuu ijoollee jimmaa sun akka isiniin jenne warra waliin bahanii bakka isaan dhaqan hin beeku sababni isaa waan guggulufneef addaan baane jechuudha. Innaa ani biyya hin beeku bishooftuu garas hin beeku yeroo kophaa koo argu rifadhee innaa Oromoo yoo waadha bara dhugaa isiniin jedha Oromoon kan koo dhugaa baay'ee waliif taanaa nuti jechuun akka miidiyaa irratti yeroo tokko tokko wal nyaannu kanaa miti dhugaan jiru garuu baay'ee waliif taanaa. Intala Wallaggaa takka uffattee uffata bareedaa tokko uffattee qalloo mudhii takka intala sana waan sin ajaa'ibu bilbila ishiillee irraa fudhannee maqaa feesbuuk ishiillee yeroo hundee barbaada intala sana baruun barbaada bakka jechuun argachuun barbaada. Intala Wallaggaatii qalloo diimtuu bareeddu takka innaa maal taatee naan jette bakka jechuun baay'ee gurraacha'ee nama fakkaadhu jechuudha. Baay'ee rifadhe jechuudha lafa dha'een too isiniin jedhe maal taatee naan jette akkatti warri waliin kireeffannee tokko nama tokko gara inni godhamee jira warra kaan immoo utuma waliin jirru gargar faca'anii ani gara deemuyyuu hin beeku jedhan jechuun dhugaa isiniin jedhaati yeroo san ani akka ammaa kanallee miti nama koo diqqoon waan hundantiin jedhe malee duraan innis sodaadha ture waan innaa garan deemu wallaal maal naan jette eessaati Finfinnee gara minaan jette ani immoo Finfinnee Addisuu Gabaadha safarri kan koo jechuudha warri beektan Addisuu Gabaa jechuudha Addisuu Gabaadha minaan hin jedheeni achumaan bakka yeroo san na fuutee waliin deemnee achumaan galgala bakka jechuun mana nyaataa seennee maal nyaannee maal innaa bakka gaddalleetu keessa keenya jirra yeroo sana baay'ee gaddallee baqachuun ani rifadhee jaanjee waan jedhu yuun beeku bilbila kellinaa kennin jenneen intalittiidhaanii sanillee hin jenneen jechuudha. Garuu hangarraa intala sanas uffata kana fuudhu inuma yaadadha. Yoo uffata kana fuudhu bakka seenaa guyyaa sanii keessa kooti baduu didee dhugaa isiniin jedha har'awwan an jechuun har'a waa'ee kanarraa nan haasaa jedhee viidiyoo takkaa yaadeen beeku garuu har'a uffata qoyistee uffata aadaa uffadhee suuraa ka'aa viidiyoo waraaba tiktikoo irratti viidiyoo sirbaa afaan Oromoo dhaggeeffachaa waraaba jedhee yoon gadi fuudhu tisna jedhe bakka seenaan guyyaa sana inna maaliif ani immoo seenaa kana haasa'ee viidiyoo irratti hojjedhu jedhe waasin ajaa'ibu yoo uffata kana gadi fuudhu yaadadha jechuudha. Inna guyyaa sun jammar guyyaa Oromoo hundaaf dagatamu miti inna intalli sunis akkasitti na jalaa baddee intala sana yeroo baay'ee bifni ishii ija koo dura deema waan ta'eef yeroo hunda feesbuukii yoo akka tasaa argifaa jedheetini yoon goroggoruu minaamin jechuudha maqaa ishee immoo boontuu naan jettee suurtee beetani bakka yeroo hunda boontuu jedheeti sarchii godhaan dhabaas boontuu dheetis bakka abbuleessa ishee wajjin jirti guyyaa sana jechuudha abbuleessa isheetii wajjin kan na gargaarani waan sindi waan qarshiiyyuu jechuudha ani uffatuma kana uffadhee waan tureef boorsaa harkaan qaban ture innaa nama waliin jiru qarshii itti kennee kiisii keessa inni naaf godhe jechuudha innaa ani bilbila koo qofan harkaa qaba inni namni ani biyyan beeku qarshii harkaan qabu nama waliin bahe addaan gargar bahe garamiin godhu osoo isaan na gargaaruu baatanii innaa qarshiin irraa kafaltee baay'ee immoo beeleen jira ganama akka baane waan takka nyaanne bakka akkana laa garaan kee burburburburburri jedha bakka jechuun kufuuf malee wanni naaf hin jiru waan
waan isin ajaa'ibu ani gidduu deeme abboleessi ishee abboleessi isaa achi na qabanii deemanii nama nyaataa na seessanii nyaataa na nyaachisanii walumaan nyaannee kafalanii birrii hanga finfinnee isaanumatu kafale waan hunda isaantu naaf godhe ibin taaskii haga safara koo naggeessu isaantu kafale እና በቃ argadhee ijoollee sana argadhee jechuudha. Bakka ulataa isaanii ofirraa baasee akkanatti tolu garuu argachuu hin dandeenye ijoollee sana jechuudha. Maaliif ani yeroo sarrifadheen jira lakkoofsa isaanii irraa fudhannee garuu maqaa isaanii itti himanii jiran isheen boontuudhaan jettee kana obboleessa isheen beeku. Innaa guyyaa irreechaa ijoollee sana akkasitti na gargaaranii guyyaa bara 2016 seenaa yoomiyyuu keessa kootiin baan garuu inshaallah yaa rabbi yoo jedhe ijoollee kana yoon argadhe dhugaan sin jedhaati ulataa isaanii ofirraa baasuun barbaada. Bakka jechuun wanni isaan naa godhanaaf waan baay'ee guddaa otoo guyyaa isaan arganii ture ani gara min deeme qarshii harkaan qabu biyya safara wanta kan beeku ani እና waan hundaafiyyuu garuu guyyaa sun darbee qaniin kan koo hin geenye hin duune warqiin har'aa jirti seenaa uffanni guyyaa sanillee har'a uffadheetuma as ta'a jechuudha. Waan hundaafiyyuu waaqayyoon uummata keenyaaf haa dhaabbatu yeroo hundayyuu nagaan biyya keenyatti yaa uumamu. Innaa wanni har'a ani haasa'uu barbaade kanuma jechuun seenaa baay'eedha osoo isinitti hime takka osoo isinitti hime baay'eedha. Garuu yoo viidiyoon dheerate taanii sin ifachiisa waan ta'eef isinitti dheeressuun barbaadu. Innaa kana isin jedhaatii nagaanaaf ta'a warroonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaate. Dura akkoo gaafa yuutuubii banadhu waan sin ajaa'ib subscribe jechuun beekuun ture giddiin baradhe amma hundee yuutuubii hojjechaa akkamitti subscribe jechuun dandeenyani qoyistii jedheetiin bakka CS minaamin jedhee torbee tokkotuma yaaloo subscribe jechuu baradhe sin jedhaati akkuma isin kofaltuufi innaa akkanaadha harri seenaa uffata kanaa fi wannan uffata kana uffadheef isinitti himee guyyaa biraammoo viidiyoo biraatiin hamma liddeebinuuf ciao. Baay'ee sin jaalladha.